Akkam jirtan kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire yeroo dheertuu erga addaan banne booda walitti deebine isinirraa turuu kiyyaaf na of kolchaa isiniin jecha baga nagayaan eeydan mee arraan tana viidiyoo gabaabduu takkaan garamirraa garamitti akka imalaa jirru haa waliin xiinxallu bara akkam keessa jirra teknooloojiin garamitti nuun deemaa jira sooshaal miidiyaan kunoo akkam nu godhaa jira waan jedhurraa waliin dubbannaati hanga dhuma viidiyoo kanatti qaama qalbiin nafaana ture kanneen haaree taatan subscribe godhaati maatii jaalalaa kanatti ida'ama viidiyoon kun namoota hedduu bira akka gahuuf ammoo like fi share godhuu hin dagatinaa. yeroon ammaa akka malee sodaachisaadha xiqqaan guddaan dhaga'u guddaanis xiqqaa quban qabu maallaqaaf jecha wanni hin godhamne hin jiru kamtu sirriidha fi kamtu dogongoraa addaan hin beekamu hundi walitti laaqamee jira maallaqni sooshaal miidiyaa irraa argamu keessattuu bubuutuun yuutuubii fi tiiktook irraa argamtu eenyummaa keenya eegaluu dagachiifte bubbullee jirra iccitiin jaarsa fi jaartii durni dhoofama amma ammoo kaameeraadhaan waraabameeti addabaabaa irratti gurgurama jaarsaa fi jaartii yookaan jaalalleen lameen wanni isaan kaameeraa dura taa'anii hawaasa addunyatti himan waan hedduu nama qaanfachiisuudha haasawni safuu cabsan hundi waraabamee akka waan bareedatti yeroo dhiyaatu miiliyoononni itti yaa'ee akka waan bareedatti daawwatee dhaggeeffata du'aa fi aruuzni namaa akkuma tokkotti ilaalamuu eegale aruuzaa fi bakka du'aa kan deemamuuf viidiyoo waraabuu fi suuraa ka'uudhaaf namoonni keenya maal akka ta'anii fi maal akka hordofaa jiran baay'ina viidiyoolee akkasii daawwachuudhaan salphumatti hubachuun ni danda'ama bakka wanni gaariin dubbatamutti nama hedduu hin agartu ganda gosaa fi amantii wal qoodee wal arrabsu bakka safuun caphee baalagummaa miilaan deemtutti miiliyoonotaatu wal gaha jettee fi kijiba hordofuun aadaa nuti ta'aa dhufee jira namni dhugaa dubbatu kan nama gorsu abbootii amantiitii fi hayyoonni akka faaratti ilaalaman dubartiin tiiktook irraa qullaa hin dannasne namni laayif seenee nama hin arrabsine yoo oduu sobaa dhugaa namatti hin fakkeessine jiraachuu keetuu namni si quba qabu hin jiru kanagaa kan dhaloota kana dhamaasee safuu malee dirree gubbarratti yaase keessattuu yuutuubii fi tiiktook kabajaa maatii fi ilmaan jidduu jiru akka malee addaan muree jira haadholiin hedduun madda galiitiif jecha ilmaan isaaniitiin wajjiin viidiyoo safuu cabsuu fi fofokkotaa yeroo hojjetan hedduu argaa jirra shamarran keenya osoo abbaan isaanii dhaabbatu yeroo hudduu hurgufan laallee itti kofluu erga aadaa godhanne bubbullee jirra waan silaa halaalattuu dhaga'uun namatti ulfaatu hedduu manatti nuu galee salphumatti ilaaluu jalqabnee jirra jidduu tana asuma yuutuub irratti viidiyoo ajaa'ibaa takka arge intalti agartan tun akkoo ishii guddoo tana akkamittiin maallaqaan dalagaa jettee erga hedduu itti yaaddeen booda bifa agartan tanaan nama guddaa kana salphiftee magaalaa irratti baafte akkoon ishii tunis gammachuu intala ishiitiif haa ta'u maallaqa argamu saniif haa ta'u hin beekne malee hayyamanii haala nama umrii tanarra jirurraa dhiisi ijoollee xixiqqoorraa hin bareenye kanaan magaalaa yuutuub tanarra oolan yoo akkuma intalti tun yaaddetti milkaa'ee fi viidiyoon tun daawwattoota hedduu argatteef boru akkoo ishii tana gabbaaftee akka hin gurgurre wabiin tokkolleen hin jiru bishaan kokkofalchiisaa si fuudhaa ja'a mammaayise zabana kana ammoo beekamtiitu osoo ati hin beekne kokkofalchiisee akka galaanatti si dabarsa walumaa galatti obboleeyyan kiyya barri ammaan tana keessa jirru kun bara wanni hundi faallaa itti taateedha bara jaalalti gatiin qaaliin itti kafalamtuu fi fedhiin saalaa ammoo hedduu rakkisteedha dhaloota dubrummaa dhabuu caalaa bilbilli jalaa baduun isaa yaachisuutu uumame bara bilbila iPhone qabachuun baratanii eebbifamuu caalaa nama gammachiisu bara dubartoonni HIV daran ulfa sodaatan keessa jirra bara hayni dhoofamee hannaa fi sobni itti faarfamu bara ilmi namaa rabbii isaa sodaachuu dhiisee shororkeessitoota mootummaa fi hattuu akka waaqatti namni sodaatu keessa jirra dhaloota maallaqa maatii fi hiriyaa isaa daran jaalatu bara ajjeefamuu saamamuu fi buqqaafamuun akka geema moobaayilatti ilaalamu keessa jirra bara namni wal amanuun akka dachii fi samitti addaan fagaate bara ijoolleen dhiiraa paantii qarshii 50 agarsiisuudhaaf hofoo qarshii 1000 gabbuu sun qaroomina itti ta'e keessa jirra bara dubartoonni harmaa fi handhura isaanii magaalaa guutuu keessa yoo naanna'anii hin agarsiifne fokkottuu itti ja'aman keessa jirra bar dhaloota uffata nama tokko laalee eenyummaa namaa murteessutu uumamaa jira bara nama kufee harka qabanii kaasurraa suuraa kaasuun irra salphate keessa jirra obboleeyyan kiyya yoo haala kanaan itti fufee
dhaloonni dhufu maal dhaala ilmaan keenya kaganaa dhufanoo akkam ta'an dhiiroo hundi keenya huu itti yaaduu nu barbaachisa egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota maatiiwwan chaanaalii Birraa Inspire kan arraa kanuma viidiyoo haaraa fi yaada haaraa nanga walitti deebinutti nagatti naaf tura isin jaaladha